Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Akkuma jettan gaa pilaatfoormiin haarawaa kan loong taayimii qaban irratti jechuudha qofa kan isiniif hojjennudha jechuudha bifa viidiyootiin. Kanaaf isa kana jechuudha kan yeroo Jaanuwaarii kana keessa eegaledha jechuudha. Kanaaf isa kanas yeroodhaan hojjennee akka irraa fayyadamnuuf jechuudha. Pilaatfoormii kana Telegram chaanaalii keenya irratti isiniif gad-lakkisnee turre jechuudha. Kanaaf namoonni galmaa'uu barbaadan chaanaalii keenya Ashaam Teek Maltiimiidiyaa seentanii galmaa'uu dandeessu. Akkasumas diskiripshinii jala isiniif hin kaa'aa liinkii isa sana seentanii hojii kana eegaluu dandeessu jechuudha. Akkuma isiniin jedhee pilaatfoormii yeroo hojjettan miinimaam riichaarjii akka gootan seera yeroo hunda irra deddeebi'ee isiniif himaa jirudha. Akkasumas namoota invite gochuudhaanii fi akkasumas boonasiiwwan tokko kan sa'aatii 12tti gadi lakkifamuu qaba jechuudha. Inni kunis isaanowwan kana guutuu isaa tokkoon isiniif himaa jechuudha. Jalqabamee akkamitti akka riichaarjii godhamuu fi akkasumas galmee isaa tokkoon kan isinitti argisiisudha jechuudha. Jalqaba irratti aappii kan akkuma argitan pilaatfoormii kana jechuudha. Liinkii isaa telegiraamii keenya keessaan kunoo kilik goonee seennaa jechuudha. Akkasumas diskiripshinii jalas isiniif hin kaa'aa. Kanaaf jalqaba irratti yeroo inni dhufu jechuudha. Wantoota nu gaafatu tokko kan irratti guunuudha jechuudha. Kun pilaatfoormii kan irratti jechuudha. Akkasumas namoonni koomershaal baankii qabdan hojjechuu dandeessu isa kana jechuudha. Kun akkuma argitan NFB import jedha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa keenya galchinaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya fakkeenyaaf jechuudha. Duwwaa 9 jennee jechuudha eegallaa. 9 jennee eegallaa jechuudha ni ta'a. Erga isa kana xumurre jechuudha. Asitti immoo lakkoofsa yookaan paaswoordii keenya galchinaa jechuudha. Asirrattis akkasumas paaswoordii kanuma jalqaba galchine jechuudha. Isa sanas galchine jechuudha. Ergasii kaapchaa kan jedhu isa kana kun akkuma argitan isuma asitti argitan kana iddoo kanatti guutu. Yoo kun kan isiniif hin mul'anne ta'e yeroo takka kilik gootu ammas. Yeroo kanatti kan mul'atu kana kan akkanatti mul'atu kana yoo argattan asitti guutu jechuudha. Amma kun naaf mul'ata waan ta'eef 2668 godheen ergasii xumurraa ergasii riijisteer gooneetuma cuqaasna jechuudha. Riijisteer yeroo goone kunooti seef godhattu jechuudha. Ergasii kunooti haala kanaan nu galchaa jechuudha. Aseetiin keenya 0dha. Inni kun haarawaa waan ta'eef wantoota bitamuu qabanii fi wantoota sirreeffamuu qaban tokko isinitti argisa. Jalqaba erga isa kana seentanii jechuudha. Erga gad buutanii jechuudha. Gadii kanatti baank kaardi kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu baank kaardi kan jedhu. Baank kaardii kanarratti wantoonni guutaman asitti lakkoofsa bilbilaa keessan guutuu baank neemii galchitu. Fakkeenyaaf namoonni koomershaal baankii qabdan akkanatti barreessitu jechuudha. Commercial Bank of Ethiopia jennee barreessinaa jechuudha. Erga akkanatti barreessine jechuudha. Asitti immoo maqaa keenya maqaa akkaawuntii keenya akkaawuntii Commercial Baankii akkasumas asuma gadii kanatti immoo akkaawuntii lakkoofsa akkaawuntii keenya jechuudha yookaan buukii keenya irratti akkaawuntii keenya barreessina guunnachi booda seef kan jedhu kana cuqaasnee xumurraa jechuudha. Ani immoo lakkoofsa bilbilaa hunda isaa tokkoon erga guunnee xumurre fakkeenyaaf ani lakkoofsa bilbilaas nan guutaa akkasumatti kanas guutaa jechuudha. Ergasii asittis wantoota guutamuu qaban erga kanatti guunne jechuudha. Seef kan jedhu kana cuqaasnaa kunooti success nu jira jechuudha. Bifa kanaan guunna jechuudha. Salphuma jechuudha. Ergasii irraa deebinaa wuli ammaan booda jechuudha baank kaardiin keenya awutomaatikaalii yeroo withdraal goonu withdraal nuuf ta'a jechuudha. Inni biraa kan isin argisiisu barbaadu aappiidha jechuudha. Aappii kun hojii app daawulood kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu aappiin kun daawulood isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf erga daawulood godhattanii yoo kan isin dutee daawuloodiin kun immoo karaa tokko jira jechuudha. Pileestoor keessa seentanii protector kan jedhu of gootanii buusuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaanis buufattu. Inni biraa gift exchange jechuudha. Kun boonasii guyyaa guyyaan birrii 5 chaansiidha jechuudha. Birrii 5 akkas arganna jechuudha. Guyyaa guyyaan sa'aatii 12tti seennee itti galchinu jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana erga seennee jechuudha. Nuuf fidaa jechuudha isa kanas keessatti. Kun akkuma argitan as keessatti jechuudha redemption code kan jedhu asitti guuttu jechuudha. Sa'aatiin seentanii guruupii isaanii keessa seentu jechuudha. Guruupii isaanii maanaajerii yoo gaafattan isiniif kenniti jechuudha. Guruupii liinkii guruupii isaanii jechuudha. Maanaajerii dubbisuudhaafis karaa ittiin argattan tokko isinitti argisiisa. Kun asumatti
Customer service jedha. Customer service kan jedhu kana cuqaasuudhaan WhatsAppidhaan wal dubbistuu ergasii liinkii telegiraamaa isiniif kenniti. Liinkii telegiraamaa seentanii jechuudha achumaan xumuruu dandeessu jechuudha. Akkasuma by the way wanti isinitti himu invite friend isuma kana home jalatti home kana jala gabbuutanii invite friend kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu. Yeroo kana cuqaastan namoota affeeruudhaaf jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Namoota affeeruudhaaf kunooti. Eessumaasii kana share kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Yeroo san kooppii liinkii nuuf ta'a jechuudha. Liinkiin keenya kooppii successful nuuf ta'a jechuudha. Ergasii paste goonee jechuudha namoota erginuuf jechuudha sanaaf erginaa jechuudha. Maaliifin karaawwan ittiin pilaatfoormiin hojii gaggaarii yookaan boonasii fi riitarnii irraa argannu kan isinitti himu jirudha jechuudha. Riitarniin inni biraa kan invite friendiitii, kan biraa immoo riichaarjiidhaanii, inni sadaffaan kan biraa boonasii yookaan isa exchange rates isiniin jedhee isinitti argisiisa as gadii kana gift exchangeidha jechuudha. Exchange bonus jechuudha. Kanaaf isa kanas argattu karaa kanaan pilaatfoormii kanarraa bu'aa hedduu argattu jechuudha. Inni biraa project kan jedhu. Project kan jedhu kana keessa wantoota nuti recharge goonu keessa inni minimaamiin fakkeenyaaf asirraa jechuudha. Investment kan jedhu kana cuqaasnaa kunooti birrii 600 birrii 2000 isaanowwan kana jechuudha bitachuu dandeessu. Akkasumas guyyoota meeqaa fi wanta ta'uu jiru asirratti ilaalla. Fakkeenyaaf isa kana yoo cuqaasne S01 jechuudha. Guyyaa 15f tura deelii birrii 60 arganna yeroo takka bituu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kana jechuudha bituu caalaa inni bareedaan jechuudha namoonni pilaatfoormii kanarratti jechuudha sheer gochuudhaan akkasumas boonasii fi wantoota pilaatfoormii irra jabeessatanii ilaaltan isa kana osoo bittanii bareedaa kan 1200 kan guyyoota 30 keessatti double ta'a jechuudha 2400 2400 kana marsaa sadis bitamuu danda'a. Yeroo takka yoo bitan gaariidha. Inni kun kan 1200 jechuudha. Maaliif guyyatti birrii 80 argattu. Kanaaf waliigala jechuudha. Saffisaan investmentiin kun kan isiniif hojjetudha jechuudha. Inni biraa kooffii kan jedhus jira. Kan feetan bittu jechuudha. Kooffiinis akkasumas 5,100 kun investmentiin dheeraadha jechuudha. Inni bittanaani kan isin gorsu jechuudha. Fruit vegetable kan jedhu kanaan jechuudha. Inni biraa wantaan isinitti argisiisu keessaa jechuudha. Erga recharge gootanii jechuudha my product keessatti ergamuu qaba jechuudha. My product keessatti kiyyatti isinitti argisiisaa jechuudha. Kiyya irratti akkaataa irratti argadeen jalqabamee akkamitti akka recharge godhamu isinitti argisiisa. Asuma irratti kun deposit kan jedhu kana jechuudha. Deposit kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Erga cuqaasne booda asirratti kan nuti bituu barbaanne birrii 600 jira kan 1200 jira jechuudha. Fakkeenyaaf 1200 yeroo takka cuqaasaa. Akkasumas baankii kan jedhu kanas yeroo takka click right gootan jechuudha. Iddoo kanatti akkuma zoom godhee isinitti argisiisu jiru kanatti jechuudha. Ergasii submit kan jedhu kana cuqaasa. Submit yeroo goonu bank accountii nuuf ergaa jechuudha. Kunuuti accountii isa kanarratti galchina. Accountii kana osoo hin taane kan yeroo sana isiniif fidu. Ani amma fakkeenyaaf isa kanatti kooppii yeroo takkaas cuqaasa. Yeroo takka iddoo kana cuqaasna. Yeroon kana cuqaasee kooppii naan jedha. Ergasii maalan seenaa CB appiin seena. CB appii seeneen jechuudha. Iddoo banaa kana jechuudha. Akkuma argitan kana duras yeroo hedduu hojjennee jirra. Transaction ID asirratti galchina jechuudha. Kilik goonee asirratti. Kanaaf transaction ID jalqaba CB appiidhaan galchinee xumurree erga fixnee booda asii galchina jechuudha. Asitti deebinee jechuudha. Fakkeenyaaf transaction ID jechuudha kan FT20J itti fufaa jechuudha. Akkasitti barreeffamu sana jechuudha. Isa sana I have transferred kan jedhu kana ergasii cuqaasa. Jalqaba wanni beekuu qabdan screenshot gochuu qabdu jechuudha. Maal screenshot gochuu qabdu transaction ID keessan sana jechuudha. Kan CBE dha jechuudha. Kun akkuma suuraa irratti argitanii kan ani galche sana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana CBE isaa screenshot gootu. Screenshot erga gootanii yoo baalaansiin isaa dafee isiniif galuu dide jechuudha. Fakkeenyaaf baalaansiin isaa kan asitti jechuudha. My asset kan jedhu kun 0dha. Kiyya seeneen isinitti argisiisa. Aappii buufadheen jira jechuudha. Kunooti aappii buufadheen isa sana seenee isin argisiisa jechuudha. Amma kiyya seeneen isinitti argisaa jira jechuudha. Maay kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Yeroo takka maay kan jedhu kana akkuma argitan kun guyyaa guyyaan kan naaf galaa jiru jira jechuudha. Kunuuti 84 akkas jedhee birrii 600 jira jechuudha. Kanas
deposit gochuu keenya asseetiin asiin nuuf galuu qaba. Akkasumas transaction ID sana galchisiifnee erga successfully lakkoofsa bilbilaa keenyaa fi transaction ID isa screenshot goone san lachuu erginaaf lakkoofsa bilbilaa kan nuti ittiin pilaatfoormii kana galmoofnu jechuudha. Erga sun xumurree my product kan jedhu kana jira jechuudha. My product keessa seennee ilaaluu qabna. My product keessa erga seennee ilaallee processing jedha. Kana jechuun my product kana keessatti akka argamu gochuudhaaf project kan jedhu kana seenna. Project kan jedhu kana yeroo takka seenna. Erga isa kana seennee maal goona? Fruit vegetable kan jedhu kana cuqaasna. Erga sana cuqaasne booda fakkeenyaaf kan 900 jira jechuudha. Amma kunooti kan 900 jira. Kan 1200 jira fakkeenyaaf kan 900 waan jiruuf isa kana baay'ee yeroo takka cuqaasna jechuudha. Baay'ee yeroo takka asitti cuqaasne jechuudha. Bituu dandeenya jechuudha. Ergasii my product keessatti nuuf gala jechuudha. Kunooti my product kan jedhu kana keessatti nuuf gala. Ergasii hojii eegaluu isaa beekna jechuudha. Kanaaf my product keessa yoo kan isiniif hin galle hojii hin eegalle jechuudha. Isin deposit qofa gootan. Kanaaf isa kanas eegdanii akka sirreessitan isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan xumurree hojjechuu dandeenya jechuudha. Wantoota isin dhibe jechuudha as keessatti kan jiraatu yoo ta'e komentii jalatti naaf barreessaadhaan komentii keessan ilaaluudhaan deebii isiniif kennuu dandeenya jechuudha. Maaliif wantoota as keessaa isin dhiban tokko tokko kan mataa keessan jechuudha furmaata isiniif ta'uu dide jechuudha. Isiniif sirreessuus bifa viidiyootiin yookaan bifa telegiraamiitiin keessaan jechuudha isiniif himuu dandeenya jechuudha. Withdrawal gochuudhaaf fakkeenyaaf cash out kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Withdrawal gochuufis cash out kan jedhu kana. Cash out kan erga cuqaasnee hamma keenya barreessina. Fakkeenyaaf baalaansiin koo 84 qaba. Hammuman eegalee jechuudha isinitti argisiisuudhaaf. Kanaaf asiin ammauntii keenya cuqaasna jechuudha. Ammauntii keenya hamma baasuu barbaanne sana barreessina jechuudha. Sana ergasii ni xumurama jechuudha. Erga isa kana akkasitti xumurre jechuudha. Withdrawal fee keenyas parsantaa 7 murata jechuudha. Parsantaa 7 parsantaan xiqqaadha jechuudha. Withdrawal fee isaa kun jechuudha. Kanaaf wantoota hojjetaman pilaatfoormiiwwan akkanaa hedduu keessatti yeroo long term jechuudha akka hojjetan isiniif dhaama jechuudha. Ammallee kanneen tokko tokko jechuudha kan yerumaaf akkasumatti guyyoota 2-3 arginee jirra. Wantoota akkasii nutis post isiniif hin goonu. Kanaafuu nuti kan isiniif goonu jechuudha long termii gaafannee jechuudha manaajerii wantoota gaggaafatamuu qabanii fi karaa biraatis namoota kana duras hojjetanii wajjin yookaan kan eegalanii wantoota isaan jedhaman irra dhaabbannee isiniif baasaa jira jechuudha. Kanaaf inni kunis baay'ee bareedaadha yeroon yoo kan hojjennu ta'e. Kanaaf isa kanas yoo hojjettan bareedaadha. Kanaaf qophiin keenya kanarraa kan fakkaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan pilaatfoormiiwwan garaagaraa fi viidiyoowwan barnootaa tokko tokko kan isiniif gallakkisnu waan ta'uuf kanaaf isa kanarratti subscribe, like, share gochuudhaan miseensa keenya ta'aa isiniin jenna. Pilaatfoormii kanarrattis yaada yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Har'aaf viidiyoon qabannee isuma kana fakkaata. Haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagayaan nuuf tura.